Maama kana sirriitti naa galatoonfadha daawwattoota kiyya namaan hedduu kabajuuf hedduu jaalladhu keessaa namaan hedduu naa jemuu akkuma dinamatti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya bakkuma jirtanitti kan nageenya keenya laggeeniif gaarreen qaxxaamuroo isaan dhaqqabsiisan jecha gorsi deemneeti jirra. Har'aan tana Maamad wajjin dhufee jira. Maamad dhiyeenya kana online irraas badee akka malee badee jira. Isaa badeen jechuudha bakka inni badee barbaade. Saabdaan gaafadhu. Fidee jira. Afaan hin beeku jeyyoo kan gaafadhu iyya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tahu waktu tu kan jadi jurtu sini jecha salam tante nyata jalan one rakat laga bigar kata urte bakka jitan tante sinara kabu sini jenna. Akkas gaa duraan siif Maamad daanin baatanii maaliif addaan baatan walloltummoo maali rakkoo isin gidduu jira warra jettanii gaafatan la rakkoon gidduu jirtu walii sillollee walitti illee mufanne. Deenya kana gaa haaluma jireenyaas xiqqishoo addaan faggeessee akkasi Maamad waa hundaaf wagana gaan dhufte. Wagana gaan eegees. Deenya kana torbee takkamu torbee lamaaf deemnaa YouTube irratti illee sin agarree viidiyoo illee dalaguutti hin jirtu maal sin dhufu YouTube irra hin jiru bakka dalagaatiin jira bakka bakka dalagaatiin galees firaash irra jira inni YouTube irra badeef shibeera taate moo kame la nimarra khayeetu dalagee deebi'a shibeera taate akkasii wanni YouTube irra badee rakkoon takka takka ni jirti biyya namaa jira hal mudalaga kana wal kamate waan takka takka sirreessu waa meeqa jira nama sitta jema namatti na jema ani hajara beeza mi hajara beeza akkasuma namni illee nataa jema naata hajara beeza jechuun tarii rakkoon takka takka tasi mudanne ana mudachuu dandeessi akkuma qaroorii nama akkuma bifti nama addaa tun bar yaani nama illee addaa jeni akkasuma bifti wanni qaroorii adda ta'uu danda'a waan irratti kan nama taajamee namni itti na taajamuu fi biizii nama godha maga torbeetiin deemana fakkaate akkasuma sanumaaf hin badee malee haaluma jirutti gabaabdutti. Yaani nu akkana fakkaatti namoonni baay'een jechuudha dhiiroo fannisii fi liinaa walitti haara qabamu Abdallaa fi fannistu walitti haara qabamu maaliif fannisee guyyaa liinaan galchusan liinaa fa'aa isin biratti maaliif hin argamini maaliyaa walitti haara qabanii waa namni hedduu jira guyyaa laakanaa sanillee asitti nyaannisanillee hin dubbanne atis kaasee murtee dhiiroo gaatarii maaltu isaan jidduu jira waan jaamu takka nama yaachisee akka malee Abdallaalleen wanni kun isa yaachiste dhiiroo maamannatti haara qabamu akkamii liinaalleen dhiiroo maali maal ta'e jettee yeroo hedduu viidiyootti irratti si kaasaa turre Maamad nu biraan jiru daawwattoota kiyyatti illee himeetiin ture haa ta'u immoo alhamdulillaahi guyyaa san isinitti himeetiin ture ani rakkoo isaa waan inni kuteef ni beekaa xiqqoo mucaa isaanii tokko xiqqoo amileen qabu isa bira kutee alhamdulillah amma mucaan fayyee gaa echumaan xiqqisha jiddura mashkuula dalagaa irratti dhufee gaa har'a eega dhufeefu sirriitti jechuudha waan inni badeef inni isa gaafadha. Maaliif dhiiroo akkami Liinaa fi Abdallaan eega walii galan guyyaa laakanaa san malee isin garee Maamad. Dhufi godhadha. Ani guyyaa laakanaa malee hin dhufne. Guyyaa isin galtu immoo hin seenne ammas haramaa hin deebi'e. Kami bahasa, orang bahasa nu videmi, makanya nu video. Orang jiran biasa. Orang sene, ati angkat tu tempe apa? Entur nani le wala. Tama ini bi. Entur, aruza mana aruza kamu entur itu biasa. Nemno huwai tu ya de kaba wame kabe khiyama, roro wani sini la turte, ini gafta. Wani ini la turte, isi ini gafti. Tadi juga saya ya de ketemu baraki ziyada khatak. Rumah beri ramu, hanya biaya ada kemo. Akisiti umai himali wa mereka kata, asal udah demo kau, hampir dah udah ni kata, cuma nak kau kata. Aisyah turte, Aisyah turte. Isa biaya san busy dah. Mashkul dan dia. Mashkul, afan orang kam nunggu, mashkul aja. Busy dah. Busy le Inggris dah, kam nunggu san maaf mashkul aja. Kam nunggu orang tikisha afan orang nunggu rai ruda le ke afan apa ya demna. Akas ma, khanafin badai je cuda. Immoo liinaan galuu aara qabdamu maali gaafii jettuuf liinaan galuun naamiti nama fedhee abbaa fedhee uni gammachiisa namni tokko kan maanaa bultii maanaa jireenyaa beeku tokko namni tokko walitti deebi'ee duraan adda baanii walitti deebi'ee ogaa jira haga beesituun dubbannee boo bagara walitti isin deebisee hin jenne hedduu jira ka gammadu keessattuu kanaaf itti fa'aa waa wajjin dabarsanii beektaa atis walumaanuu nuti waan dabarsanii beeknaa waa isaan irratti nuti si waan sanirra badduutu ni obsine walitti galuu isaanii fa'aa kamiga
namoonni hedduun yaada namaati beekadhu naafete jechuudha waan yaada jedhamu namaati waliin beeyna. dhugaati waan yaadde osoo hin ta'in waan Yaada- hordoftoonni si gaafatu waan saayibban kan kee kan ani hin beekne atis hedduu qabdaami gaafii isaanii irra dhaabbatteeti. Gaaffii nama dura dhaabbaddeetiin si deebise. Maaliifuu ammaan tana kan isin jechuu danda'e dhiyeenya kana gaa fakkeenyaaf namnis dhugaa qaban isaanis nu asitti si argu na biratti takka mul'anne naafatti takka wajjin mul'anne guyyaa laaqana dangadoo nyaanyaa kun isa malee wajjin viidiyoo seenaan jirru. Guyyaa bilbila si deebisee akka wal bira dhufnee namatti hin fakkaanne. Guyyaa bilbila si bilbila kan keessi jedhanne viidiyoo irratti Egaa guyyaa bilbilaa Maamad kan viidiyoo na seenne bravo guyyaa bilbilaa fidee qotee viidiyoo takka wajjin seenne maaliif jidduudhaan mashkuula jira waa hedduraatu jira gaa biyya namaa keessa jirra akkuma inni jee haa ta'u immoo nuti rakkoo fi bal'oo hedduu wajjin obsirinaaf Maamadi nama addaan bootoo miti guyyaa rakkoo kalee hangam mudatan keessatti jechuudha namni adda dureedhaan irratti xiyyeeffatee waan san jechuudha akka galmaan geenyu godhe tokko Maamadi. Maaliif Maamad jechuun ani hedduu takkaan dinqisiifadhu waan rabbi aaraas obsaatuma jecha namaatis obsaatuma kanuma namni waa meeqa jechuun kanuma Abdallaallee waa meeqa jechuun bakka boodarrallee isaaf linaallee walitti mufatanii jechuudha mana xiyyeeffatanii naannoo kan hundaa obseetuma waggaa naannoo achi dhuftees raanda dhagaasi dhufte kunis manni mana keenyaa osoo taa'e ishii deemtaa mitaa osoo jeeni attuma dandeenya. Booda ragaa akkuma beekamu alhamdulillah san hundaa dabarsinee walitti galchine gaa kun warraan tanaa gammachuudhaan akkana mana isaanii keessa taa'uun Abdallaa fi Liinaa walitti galuurraa kan ka'e nutu akkanatti diriirfannee asuma mana Liinaa teenyaa asoo jirra amma dura isinis dalagaa irraan galle ntigaa Abdallaan qulfirraa fudhannee mana taa'u jirra ganaa Liinaanis dalagaa irraa dhufti Abdallaa illee akkasuma ganaa dhufaa nuti gaa dalagaa waan yeroodhaan hin finneef Maamudillee irraa waan dalagaa hin dhaqiniif tanaaf isaan dura mana gallee mana taa'u jira. Maaliif kun jechuun manni mana keenya duraanis akka barbaanne akka jetteenya. Saniifuu Maamadii fi Liinaa gidduu wanti takka illee hin jirtu Abdallaa fi Maamad gidduudhaas wanti takka illee hin jirtu gammachuudha isumaaf hin mijaa'ine tanumaaf hin dhufinii waan jehuun gaa osoo Maamad hin jenne isinatti hin barbaade daawwattoota kiyya. Saniifuu Maamad hedduu naa galatoomfadhaadha. Maamad kun jechuun hedduu takka nama na cinaa dhaabbachaa ture nama Liinaa fi hedduu takka jajjabeessaa ture. Maamad kana sirriitti naa galatoomfadha daawwattoota kiyya. Namaan hedduu kabajuuf hedduu jaalladhu keessaa namaan hedduu dinqisiifadhu akkasuma isin illee ni beeytanii. Akkasigaa nama rakkoo fi bal'oo kaleessa wajjin qoddaa ture keessaa inni nama tokko takka narraa addaan bahee hin beeku dhiyeenya kana gaa akka tasaa waan isaaf hin mijaa'iniif narraa adda bahee. Akkasigaa Maamad kiyya waa hundaa afaan siree hundaan dabartan maafin akkanatti kaayyachiisuu galatoomfadhaa. Beekamaadha kaa nama hundaa namni tokko ollaadhaanii ollaa fididaa lafaa kan jedhanii namaan malee jiraachuun kun ni jabaata. Ilmi namaa tokko amma fakkeenya asii godhu dhaluma takkaa shamara takka jaalattee gisee fuutu waan fuudhuu qabduuf qofa osoo hin taane maali waan nama malee jiraachuu hin dandeenyeef fuutaa bara. Akkasuma nama gisee jennu dhiiraa fi dhalaan qabu namaan malee namni jiraachuu hin danda'u gaafii hattuun qabu. Sirri sanaafu namni waan nama malee jiraachuu hin dandeenyeefi atis nama jaalattaa jechuudha nama hojjisaa eebte saayibummaa hojii turte takka jaalatta. Anis akkasuma jechuudha. Ilmi namaa tokko abbuma fedhee waa ta'u qabeenya hanga feete qabaadhu ibdandiyaa ta'e hanga feete saayibaas ibdandee kan bakka keetii qabaadhu nama ibdandee ni qaba kanatti naa jiru ni qaba namni jiru doggoraa ta'uu beeka. Kanaafuu akka feete osoo ati abbaa xayyaara meeqaa xayyaara miliyooneraa taate namatti hajamuun kee dirqama. Xayyaara sanuu barate kaatee bararteeni qabeenya namaa tokkoon saamteen dhuftu waati amma konkolaachisaa xayyaaraa jennu. Xayyaara konkolaachisaa garuu namatti naa hajamu jettaa. Akkuma ati namatti naa hajamne sana ati namatti naa hajamu ta'e sana namni ni dhaga'a. Siif hin horan xayyaara kana fakkii kana himaan milan. Saniifuu namatti hajamuun kee dirqama osoo ati kasamirra bobbootaa ta'u ilma namaatti ni hajamte jechuudha. Nama hajamta. Hatta ijoollee maal ta'an biyyaa tokko akka tasaa ati hofuu dandeessa. Namni tokko naannaa san hin jiru. Hofuu dandeessa. Sagalee yoo lallabde nama san dhageessifattee akka dhufanii si fuudhan ta'uu hin dandeessu. Sagalee tan ta'ee jechuudha bakka san hin dhaqqabdu. Daa'imuma tokkottuu ni hajamte. Waan feete qabaannaan jechuudha. Deemii ganda san dhaqii nama nayyaame ka'uu hin danda'e asii miilaan na jabe. Yoo itti ijoolleen sunuu kaatee si fidii haa jedha tunis. Hajaan xiqqoon qabdu walumaa galatti. Hajaan xiqqoon qabdu amma fakkeenyaan seenaa mucaan takka ganda keenya kotorbaandii nagad
Tolchee arginu isaaniitis inninis qabeenyummaan isaatu inni ibsantee sagantattuu naa jiru. Gandinis isa guban qabu. Akkasitti makiinaa lama inni deemuun kontiraata inni fudhatee deemuun kotorbaantiidhaa miidhoo harkaadha. Akkasitti bakka takka jalaa saamamte. Yoo uffata laalte yoo kophee laalte yoo mataa isaa akkatti muratu laalte uffata isaa guutuu laalte namatti naa jenne sana asiis numetta. Meeshaan harkaa saamamuudhaan loonii galuun dhabe. Sadaqaa kadhatee akkam gootare. Beek ganda isaanii yeroof dhabe. Yeroof dhabe malee namatti ajjeeme moo naa ajjeeme. Kanaafuu wanni namni wal dhabuu hin dandeenyeef waliin malee haajaa waan furamuu hin dandeenyee fi ilmi namaa walitti jira. Saniifuu wanta kan si gaafadha maanta. Egaa alhamdulillahi akkuma beekamu gaa duraan yaa'irra turre Abdellaan akkas ta'e Diinaan akkas taate kan irra turre kana booda gaamee gara fuulduraatti maal dalaguudhaaf mee daawwattoota keenyaaf wantoota akkam dhiyeessuudhaaf qophiirra jirramee waan kanaan sitti migaa. Ani yaadni qiyyaa yaaduma akkatti gartee amma fakkeenyaaf abaluu kos godhee abaluu dhahee jennu kana osoo hin taane waan takka seenaadhaaf ta'u hordoftoonni keenya kun ittiin nu dubbatu ta seenaa teenya yoo nuti addunyaa kanarra galuun silaa waan afaan qabne rabbii hunduu nu dheereessu ta nuti yoo addunyaarraa deemnellee mul'attu. Nama amachuu osoo hin ta'in abaluu kos godhee abaluu dhahee maali jechuu osoo hin taane roorruma namaatiif roorroo teenya himachuu osoo hin taane waan takka bareedduu silaa danda'ame maali. Kanaafuu diraamaati amma dalaydee gallakkifte tadheen gaddaa takka fa'a nutis keessa jirru garuu si mijaa'ee namaas harkattee dalaydee maashaallah diraama haala kanaan yoo dalaydan beeka waan kana dhugaa dalagaan haala yeroo dhaabbatee dalayda. Haala yerooti diraamaan sun wooma namni ammaa itti jirurraa kan kee yaadni sun dalagame. Akkanumatti diraamaa takka dalaguu osoo hin taane waan namni amma hojjetu jiruufi akkuma Faraansulee tahee jira yookiin ta'uu danda'a waan jedhu dalagama. San dalayidee. Ani akkuma isaa gaafa sanitti itti yaadne viidiyoo san tureetiin jedhee kan dalagee bara. Gara baatii afurmoo kana shanii geessee jirti. Gallakkisuun kan ta'an. Gallakkisuun kiyyaa amma kaaraatti jechuudha gallakkisee. Saniifin gaa daawwattoonni keenyaas yeroo takka takka gisee ilaalu wantoota diraamaan waan namni itti laffee fidee hedduu ilaalanii ani hin beekne. Wallahi dhugaa kanarra baay'ee namaatu kijiba barsiisatee waan namni itti laffee takka ilaalanii namoonni hedduu wanni waan biraatti fuula deebi'ee jiruuf wanni abaluu fi yaa'ii namaa wanni namni jala deemee yaa'ii. Birankii maaliif hojjetan namni sababa wanni itti dadhabee. Qoy haalli birankii nagini. Namni irra guddaan waan ajandaa fakkeenyaaf waa'ee haasoo namaa godhatee gizee nam tokko dafee nama tokkoof tokko gizee waliin bu'an dafee achi gara deemee achi keessaa dubbii qotatee dubbii baasee dubbii funaanee waliin fidee abaluu fi abaluu akkas godhan abaluu fi abaluu akkas godhan maaliif kana teessee haasofita yaada kun teessee haasofita garuu immoo diraamaan bu'aa bahee hedduu qaba waan namni itti laffee akkasii fidesanii fi tan ta'anii haasoon tana namni keenya irra fada akkuma ta'anii ilaalan kanatti uuma ta'anii haasoo san fadhanii akkas kana fakkaatutti saniif yoo wal cinaa qabdee ilaalte namni hundinuu wanni jechuudha waan magartee miti farada kanatti wanni fuula deeffatee farada magartee namni gizee walloo dafee achi gara fiiguuf waan namni itti taa'amee fiitan namni daawwattoonnis waan hedduu ilaalleef innis naaf maal khalaas wamalaaf kana dalaguu irratti namni xiyyeeffata. Saniifuu anangaan danda'utti inshaallah kana booda murteen tiyyaa diraamaalee garaagaraa gabaabaa ta'uu hangaan danda'utti wantoota akkanaa isin dhiyeessuudhaaf yaada qaba daawwattoota kiyyaa. Fannis illee karoora isaa akkanuma ani garuu kana booda yaada waa'ee yaa'ii namaa jidduudhaa beekin jira daawwattoota kiyyaa. Khalaas hangaan danda'utti diraamaan akka deengadde isin maxxansiisan akkasumatti jechuudha kan biraallee ganaan isin maxxansaa inshaallah. Yaanni kiyya kana ammoo isin jajjabeessuun dagatanaadha viidiyoo teenya egaa like subscribe share illee nu godhaadha. Maaliif diraamaan bu'aa taaba qaba akka taaba qabu ni beeytanii saniifuu isinis jajjabeessaadhaan isin jaa jajjabeessuun keessan ammoo hamilee nutti ta'a akka sigaa Maamad dhumarratti waan dhaamatee qabaatame. Dhugaa akkuma ati kaaftee atuu dubbattee fittee beekte waa'ee diraamaa kana irratti namnis yaada keetuma sanumaa irra deebi'uu barbaada. Diraamaan kun fakkeenyaaf qopheessuun daayirekteerri kaameramaa waa hedduu barbaada. Akkanaan ammoo idit godhuun sunu qaaxiraadha hojii takka qaaxiraa nama bulcha. Waa dubbachuuf diraamaa daqiiqaa 20 yoo galgala sa'a 3 jalqabde 9 goolabda.
Bachuudhaaf. Diraama deeqaa diidama xiqqaadha amma kunuu. Taaba guddaa qabdi jechuudha. Dadhabbii guddoo qabdi. Garuu akka nuti akkasitti dadhabneen diraamaan maaliif hin ulaalamneedha. Hordoftoonni keenya yookiin ammoo Oromoon keenya maaliif diraamaan kana waa irraa baran waa'ee haala yeroo jala deemu daleena waan ta'eef waan hin laalleef maali gaafii jettuun jira eenyuun gaafadha hordoftoonni keenya kanuma. Akkasii tana gaafii Maamadiif koomantii irra kaadhaa inshaallah guyyaa lama sadii booda viidiyoo inshaallah diraamaa kabiraallee isiniif himattansaa. Akkasii gama qiyyaan asumatti sirra dhaabaa inshaallah hanga viidiyoo biraa qabannee walitti deebinuti. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Nagaan nuti raasiniin.